Waggaa 27ffaa injifannoo Adwaa kabajuu fi sirna turirraatti lubbuu nam tokko darbu kan eeru koomishinichi gaafatamni akka jiraatu gaafate. Koomishinichaatti Daayirektariin dhimma seeraa fi imaamata adde Taarikii Waggitaachoo adeemsturee hordofaa turanii fi ibsa baasan gabaabatti maal akka ta'e BBC'tti himan. በተለይ ኦፊሴላዊ ዝግጅቱ በሚካሄድበት ወቅት guyyaa kaleessaa sirni inni guddaan yeroo gaggeeffamu daandileen uummataaf cufamanii turan gara addabaabaayii Minilik akka hin dabarre cufamee ture ta'us garuu sagantaan guddichi xumuramee daandiin yeroo banamutti ayyaanicha kabajuuf dargaggoota sassaabaman irratti akkasumas naannichatti kan argamu bataskaana Quddus Goorgis irratti qaamolee nageenyaa mootummaan tarkaanfiin humna barbaachisaa hin taanee fi aara imimaanessu fayyadamuu isaaniitiin namootni madaa'aniiru yoo xiqqaate namni tokko du'us koomishiniin mirgoota namoomaa mirkaneeffachuu danda'eera. Ibsi baafne gadda mudatee fi jeequmsa dhalate kan balaaleffatu gaafatamni akka jiraatus kan gaafatuu fi akkasumas ayyaanonni akkasii yeroo gaggeeffamanii fi namni walitti qabamu qaamoleen nageenyaa tarkaanfii yeroo fudhatan ulaagaalee mirgoota namoomaa kabajuu qabanis kan yaadachiisudha. Koomishinichi Taayiwaan sarbaan mirgarraa raawwatan ilaalchisee ibsi baas kuniin maaliif ariifatee jennee ka gaafanne adde Taarikiiwwan akkan jetti. አንደኛም የተደራሽነት ችግር የለበትም kan jalqabaa dhimmichi Finfinnee keessatti waan ta'eef rakkoo qaqqabamummaa hin qabu. Lammaffaan koomishinichi ala ayyaana akkanaa namni hedduun irratti hirmaatu qophaa'u dursee qophii ni taasisa. To'annoof akka ta'uuf namoota isaan duulchisa. Achumaanis ragaalee jiran saffisaan argachuus mirkaneessuus waan dandeenyeef. Sadaffaan ammoo wantootni hedduun suur sagaleen waraabamanii qoodamaa waan turaniif. ለማረጋገጥ በመቻላቸው jeequmsa kabaja yaan kanaan wal qabate namni tokko rasaasan rukutamee ajjeefamuu maatiin BBC'tti himan. Paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa namni ajjeefame kunin miseensa isaa barsiisa Miliyoon Wadaajuu jedhamu ta'uu ibse. Namni ajjeefame obboleessatti Naa'olaa ka jedhu Addis Haayileen bakka ayyaanichaatti wal arguu fi beellam qabatanii akka turan dubbata. ያክስቴ ልጅ ነውና አጋጣሚ ከኔ ጋር በጣም እንቀራረባለን mucaa daadaa kooti ana waliin walitti dhiyaanne galgala walii bilbillee Goorgis addabaabaayii Minilik bira ni deemnaa waliin jennee ture ganama akka carraa inni dursee qaqqabe nama uleef waan kaaniin yeroo ari'an inni gara bataskaana Goorgisitti ol siiquu bilbilee natti hime aara imimaanessuun ukkaanfamuu natti himee anis ukkaanfameen ture achii deebi'ee naa bilbilee ukkaanfameen ture amma achii baheera eessa jirtaanaan jedhe kottu gara 6 kiiloo deemnaan jedheen achii wanni ta'e namootni wayii bilbilanii rukutameera naan jedhan yeroon deebisee bilbilu namootni ani hin beekne kaasanii du'eera hospitaala kottu naan jedhan hospitaala Yekkaatiitiif Minilik hedduu ergan joore booda abeet hospitaala yeroon deemu du'eetuun arge yeroo gaafannu cinaasaa rukutamee odeeffannoo dabalataa warra poolisiif kenninaa naan jedhan rasaasaan rukutamuudha ogeeyyiin gaafanne kan